كاجب دودرا أتشدلتي المانوليتي مجاني إشين أمو نانو براتي شرو دلتي ولين بيخني ولين نفيدين سيفيم عند ريجي وان جامو تكاجر بيجي بكاتنا خيسة عند ريجي يجون نما 18 قدي يجون عمرين إسا قد سديدي قدي تيجر جولي عمرين إساني قد سديدي قدي توني ولين نفيدان مو يويني دا ولين نفيد يروسا نفيشي يرو ولت نفيد نوتي بيخاتي عند ريجي دا تمري خيني خنان يروسا إشين اللي نكسوم أكما خينياتي عند ريجي دا كنني مال غوني جولين ديراتون تتافتي تكو تبتب جتي واني فتي ما كنتو نمك آمان دئيفا تورتي يروسن أكما أما غرتي أكيسين قباب دو سادني بيت نمك آمان دئيفا تورتي سيغلو جرامتي إشي دانا أوفيك أمني أكو بليتي كتني جرى جولي أرقيتناتي وجنياتي بيت جولي أرقيتوني dubartii wajjira fuuqa foosoo ta'in akka opereetiitti illee wajjin jiraatti mana takka keessa peestaala finneeti isii wajjin nyaachuu ture kaniin kijiba siin jenne asweer tu gaad wallaahi kaniin kijiba siin jenne jechuudha. Siyaana miti waa hedduu rakkoo hedduu bal'oodhaa siin hojii dabartanii gaafa isii egroon gootan isii xiqqeessuu isii irratti wanta fokus gootanii atiif ijaarlee ibsaan kunii fi namoota hedduudhaa jira namni maakii jechuudha. رأي هذا خلنا نشوف ترى والله لا ترى بركة أفرنك الله خجامود مجات كل نجر يروسنا نسنجرة تايس ندقي فجور أندر أجندة خن سنباس ولا يروسنا نسين نما تطفات الراتوك ونني يروسنا ديسف مالي مك آخين ينون دوين هجاسي جاب كنا درو تفيق إذا نيجي ده يشودا جاب كنا تفيق إذا نيجي ده أكمل تفيق إذا نيجي ده نيجي nuti dubbistu karaarratti inni deemti ani yeroo sanuu biyyarraa deemeetiin jira yennaan biyya isaan jiran sanirraa deemeetiin jira naan biyya biraatiin jira yeroo sanuu tuffii eegaltee jirti isheen siigalu jiraa miti tuffii eegaltee ijoollee tuffachuu eegaltee awwa bar maakiin akkana nu qaadde minaan rakkoon qabuuti namni tokko gaafa jiran akkanatti nama Abbas adunuma jira naam jenneetuma ni jiraa miti nama takka ittiin naaf nu bakka eeguu guddatte haa guddattu jennee dhiis. Yoo kana ibsaa hojii YouTube banatti gaafa YouTube banattu kana maal jettee waan gaafa turaa jechuudha gaafa peestaala keessa paastaa nyaachuu turre san YouTube hojii dalee jechuudha wallaa karaarra deemne saara qureeshi bakka ittiin jaamtu san bakka hedduu miilaan fagooti zaata kafaa miilaa wakii goraa hojii qofaraan beektan namni kun karaarra gaafa qarshii dhabee hojii qofaraa minaamin hojii deemu hojii deemne achitti hojii daraguu turre sanii itti lafaanii daleen beek yeroo sun akka isii kanarraa godhan daleen isii har'a Oromoo nama hedduudha maaliifi ajanduma nuti gaafa san kanneen viidiyooni isiin sagalee uummata Oromoo biratti beekamtii argattee shuguutii Oromoo taati namni ganda keessa deemee gaafa san cina sanirraa gursumirraa baroodaarraa mi'eessoo gandoo hundarraa jechuudha ajandaa barbaadee maakii dhufee maaliifi siirratti himna ni beektaa afaan Amaaraatii fi afaan Oromoo kana akka ijoollee Harargeetii miti ijoolleen Harargeetuun afaan Amaaraatii perfect hin dandeenye nuti maaliif qiimaa bakar waareetii fi qiimaa wanta qabna yaa illi siree faada qabna miidhaa isaan Amaarri kun nurra geesse qabna afaan Amaaraa kana hin barannu nuti bireedii keessatti jechuudha yoo kutaa haga 8 baratanii jiraatan namni afaan Amaaraa fokus godhee baratu hin jiru Harargee keessa sawa sanirra afaan Amaaraa bireedii isaa yoo warra faatee baanee yaala maakiin garuu afaan Amaaraa kana lakki dandeessi sawa saniif ajandaa kan nuufii turre hatta anaa miti asliin beekamtii argate kuni yeroo san ajandaa maakiidha kan nuudha turre asliin hanga irraa afaan Amaaraan beeku yoo agartanii jiraatan ajandaa maakiidha kanneen namu maakii tana push godhuu eegalle bakka takkaa jechuu maaliifi afaan Amaaraa waan dandeessuuf push godhuu turre amma dhiyoo kana deebitee YouTube irraa na khaasaa itti maakii maaliif si khaasnaa hin jee yeroo san rakkoo hedduu san geessu hojii dabarre maaliif si khaasne innetti deebisneef. Koi me bakatana laal bakatana dirree kiyya hawaasa adda baase sababni YouTube irraa waggaa dheeraa kana amma dhuftee sababa na khaasaa ittuuf kana maaliif sabab maal irratti sababni na khaasaa itteef isiidhaa fi ibsishaan dhiyoo kana YouTube bananne. Okay. YouTube lamarra lubbuun nama takkaane taati hin taatu bar hin taatu YouTube gaafa dura laayifiin hojii dabarsitee jirti akkuma amma asirratti isin garsiisu suuraalee hedduudhaan qabanii suuraalee asirra jirtu sana keessaa suuraa biraatti garsiisa saayiba kiyya
kunootidha. Suuraa asirratti jirtu kana keessaa laayivii micaa kanaa wajjin jechuun maachii uffattee kana laayivii hojjetu dabarsuu turte. Bakka tana maaliif hawaasa ibsuu nama 800 jira. Ramzii kana jaalalaa wajjin jirtu moo isin obboleeyyineeti? Isiin naaf Ramziin obboleeyyineeti. Ramzii jechuun nama malkaa jabduuti. Isii jechuun nama cirooti. Walitti hin dhufan. Saayibummaan illee walitti hin dhufan. Wanni walitti nu fide rifuujii Masirii keessaati. Rifuujii Masirii jechuun beektaa? Namni baqattummaadhaan UNHCR bakka jaamtu jira. Achi deemnee mazaggabannaa aandireejii warri ta'an gara isaaf bakka jaamu jira. Bakka san nu geessanii achi wal barra. Gaafa achi wal barree nama kanaa wajjin namoota xixiqqaa kanaa wajjin wal bartaa achumaan walitti daamta achumaan saayiba taataa achumaan hiriyyaa taatee itti fuftaa jechuudha. Kana jechuun kiyya maal jechuudha? Ishiin tun yeroo san akkasitti laayifii san keessa hojii turte sanuma keessa qabsoon Oromoo takka ni yaadattan I think gaafa Abiy boombii itti darban takka. Amma wanni si gaafadhu CND wanni si gaafadhu. Jaalisa mucaan haasaa jira bakka tana adda baasu deema. Jaalallee fi jaalallee haasawee jira. Isaan karaa qaxxaamura wanni gaafannu. Bakka tana ni kijibde moo dhugumaan obboleeyyanii mucaan jaalallee ani waan jira asiifin hima. Ramzii jechuun warra malkaati. Nama gosti isaa nooleeti. Barsiime jaalalleedhaa siin jee barjoolleen obbolummaa walitti dhufnu isiin sababni waliin nu fide sabboonaan argee sababni waliin nu fide aandareejiidha turre nuti yeroo san. Ishiinis aandareejii turte nuti sallee aandareejiidha turre. Namni aandareejii kun yeroo san UNHCR taphachiisti beektaa bakka taphaa minaamin achi wal barre naafi maakiin minaamin nuti hundinuu keenyaa'u achi wal barree saayiba ta'an achi nuti mana hiriyoonni dhiiraa hojii galuu qabna. Dubartiilleen ijoolleen biyyaatillee minaamin ijoolleen firaa minaamin hojii jiran. Isii tanaas fuuneef keessa. Dirree gabaabumatti. HD karaa gabaabaa sabboon ala waan kana gaafadhu karaa qaxxaamura. Afaan isaa kanaan afaanuma haasawaa jiru kanaan jaalalleedha moo fireendidha moo maalii daddanuu baasii bakka tana gabaabaa. Fiifiiri moo jiraatiin dhageeffadhu akkama carrashaa geessu jira. Boo dhageeffadhu haasa maal taate rabshaa wal godhuun hin barbaachisu kan namaan nu dhageeffachuu jira miti. Kaniin siin jechuu jiru yeroo san ijoollee aandareejii taatu sana UN wal fiddee wal nu barsiisti. Sanboota nutiin kun maal taane mana tokko jira mana walitti kireeffannee akkanumatti hojii jiran. Hojii jiraachuu jalqabne sanboota nuti ijoolleen dhiiraa tun taffeen dubartii Masirii keessa dalagaa ni qabdi. Maakii tanaaf dalagaa laallee qaamaanillee dee'ifa ishiin tuni dalagaan tun hin argamnee fi bakka nutummaan ijoolleen dhiiraa tun akkuma hojii jiran ijoolleen dhiiraa tun ni beektan. Fuudhis yeroo takka godhattee yeroo takka xapxap akka ijoollee jechuun naaraa minaamin akkasii jiraachuu turre. Ishiin tunis akkasuma hojii jiraatti akkuma yaalaa. Haalatuma kana keessa micaan tokko aayidiyaa bareedaa nuuf fidi. Aayidiyaa maal jiru? YouTube haadaleenu nama jiru. Maaliif ijoollee san keessa nama abshaala nama diraamaa danda'u minaamin hojii jirra diraamaa dalagu eegalte. Diraamaa daleena yeroo san isiin tun nu keessaa eenyu laatti micaa Ramzii jaamu kana jaalachuu turte jechuudha. Ramzii kana jaalattee hatta farshoollee jechuun boochee hirriibaan akaastee yaa obsaa. Kaitiin hojii falmi Ramzii kana niin jaaladha. Ramzii tan maakii nama biraa maakii jaamtu jira. Ta Ramzii jaalattu. Ani Ramziidhaan jaaladha itti irra loluu turte. Taasan aduunee kanaa hojii walitti hojii jaalachuu turre YouTube hojii daleenee minaamin waayitti hojii daleenee sanboota adda baan. Maakiin tu gaafa guddattu nutiin kun maal goone ni beektaa? Gaafa maakiin asliidhaa nama gurguddaa Nasraa Gursum tan. Nasraa Gursum jechuun nama nuti Nasraa Gursum siif himuu dandeessi. Nama likki na beeku gadi fageenyaani. Obsaa jetteeni gadi fageenya nama na beeku gaafa biyya raadiyoon turlee gaafa kaayiroo keessa deemu turlee obsiyyee deemuuf hin deema akkana minaamin jee nama mana danda'u feeti akkana deemuuf hin deemaa jee natti mee deeme keessaa nama takka jechuudha. Yeroo san ijoollee tanaa hojii wal qunnamsiinee maakiin tun afaan waan beektuuf jecha nama kanaa hojii wal qunnamsiinee ajandaa barbaannee itti geessinee sappoortii ishii godhu ture haga gaafa raachuu hojii wal jaalatan jaanii haasa'uun kanatti jechuudha. As taa'ee jechuudha bakkaan jiru ta'a eegaan kaayiroo irraa deeme. Dirree kiyya akka gootu lama haasawa sirrii jirta laal osoo gara raachuu as hin dhufne raachuun deengaddaa
isteebii isiin tarkaanfii isinii wajjii wal bartanii laayivii danuu ramsiis jaalattee amata afur kanin kijiba siinii laal tarkaanfii isiin aslii biratti ittiin kutte achirraa akkasin nu as kootu jalaas fidi. Okay, siifin maana dhaqi. Gaafa diraamaa hojii dalaguu turre kanin siinjaa kana yaadattee miti. Gaafa diraamaa kana manuma keenyatti hojii dalaguu turre nu hundi keenyaa'u ishiinis yeroo sana aslii kanaas hin beektu. Sambooda yoo yaadattee jiraatu taate 19 keessa 2019 jechuun Abiyyi amma kun Finfinnee keessatti hiriira bahamee Abiyyi kanarra boombii dabruudhaaf wanti takka dhuftee turte ni yaadatta? Abiyyi gaafa mucaa wallaggaa boombii kan qabee jira. Mucaan du'isan yeroo san nuti maal jenneen maakii tanaan akka isiin jechuudha haasawa dandeessi. Amaariffa kana ni dandeessi. Oromoodhaan karra darbe Amaaraa miti akka isiin jara kana arrabsituudhaaf ajendaa barbaannee dhufnee itti hidhamne maakii keetii laayivii feesbuuk keena filoora si dibsina keetii ol beeyti laayivii seen sheer goona minaamin nutummaan warri mana keessa taa'u kun sheer godhuu jalqabne. You know what I'm saying? Sheer godhuu jalqabne. Maakiin tun sanboota beekamtii argatte sii galee miti. Beekamtii argattee aslii kanaaf hojii wal qunnamtee asliin kun faan Facebook akhi jala deemtee ilaaluu dandeessu 2019 naafi asliidhaa fi reediidhaa fi hundinuu guyyaa Nasraa Gursum sirba Finfinnee ittee baastu suuraa hojii kaanii achi jala laxxafnee jira. Inumaatu mastaawaqaadha inni. Si galee yeroo san nuti fookasii yookaan irra godhan dalagaa biraatiin qabaa waan biraatiin dalagaa ture garuu jara kana hojii saayiba hojjumaan deddeemna ture. Si galee dhiyoo kana garuu maakii wanni irra waqqasamu jirtu haga gaafa raachuuti mucaa kana hojii jaalachuu turte. Miidiyaa amarraa hojii jirani malee raachuuf ishiin mucaa kana jaalachuudha turte. Sanbooda ramzii kana. Ramzii kana jechuudha. Jaalachuudha turte mana takkaa hojii godhu turanii bar. Sanbooda. Mana takka hojii ramu ture. Iccitii gadi hin baasu jeeti malee sabboonaani haga muxxeesii harma isii galgala galsiisuudhaan ture bar. Gadi hin baasu maali jennaan? Ate amma magara tulale. Namni hojii waa'ee duruu wal kaasa. Hojii bashannanaa. Kiri dage. Dali amma yaada ke faamne jirra. Yaada ke dunu wale jira. Lala Ramzi wo dire akkamit asliin isinirraa fudhatere akkamit isin saamuu dandee karaa isaatti wal dhufa. Aslii namni itti geesse ana nutuma mataa keenyaan sin jeebar. Dayif jaalallee teenya turte tan jaalallee teenya tun akkamitti mana ijoollee argi galuu dandee. Akkaataa aslii biratti dheeteen siif himu. Reedas Abduu Seedaas hatta Mubaarak Musammaattillee ni beekta. Yaa Rabbi caba keenya kan. Amaariffan danda'an hedduu. Isheen tun Amaariffa dandeessi. Ayyee. Mucaan tun akka ol baatetti Amaariffaa fi Oromoffaan akka isiin osoo warri godhe nuti ni beektan ijoollee argitan ijoollee qaroomtuudha saayiba kiyya. Hedduu. Fokus goonee Amaariffaa fi Oromoffaan akka isiin osoo irratti dalaguuf ture. Ijoolleen tun nama jabaa kana itti dhiyaachuu barbaadanii achuma wal baratan. Sanbooda mucaan tun feemas taatee xiqqoo beekamtii argattee Facebook irratti 2019 yaadattanii namni TikTok irratti xiqqoo haasawuu ture yoo 19 keessa jechuu wanta turtan TikTok xaqqamachuu turtan 19 keessa jaallefaadiloo qofafaadha warri geema taphatu minaamin. Maatiin faan TikTok irra hin jiran asliidhaa fi hundinuu TikTok irra hin jiran Facebook malee. Igalee miti yeroo sanitti maal goone nuti gara TikTokatti illee akka ishiin dhufti goone as deebifne achi eegaltee jechuudha waa maraa'u achi osuma hasuun Afarsaa nama jedhamu kan ol gochi mee ililii darbataa jira. Afarsoo nama jedhamu kan. Okay. Itti fufi. Eenyu afarsoo? Afarsoo nama jedhamu ol akkoo tokko tokko jira. Laal wanni ni isin jiru dirree kiyya dhageeffadhu amma. Okay. Waa hunda naa gale laal amma wanni tajaa jirtu aslii fi Mubaarak faani hojii gartee haala Oromoo tokko tokko deemuutti isii waan dandeettii afaan Amaaraatiin dubbachuu irra qabduu fi bakka tana jalli yarri walitti dhufe ammoo bakki